loomne. Ndiyaatu. Rabbi umrii si haa dheerisu ammallee. Yaa nu dulloomneerra hin beeknu maalitti beekne isintu beeka. Waa'ee jaalala Dulloomne akkamitti kun wallaahi. ka onnee naa kennee ergatu dhibba takka. Dura maa calleftee afaan duwwaa ergata akkatti giiftii kenniteen seentu. Profaayilii kiyya biraa qabu. Haaloo الو haala اهلا dubartiidha asir. Durarraa maa akkatti daftee kafaliin qaqqaan argee hoosine. Eenyuun اتي وين نتبيتا nama giiftii naa kennu maal gaa hiyyeessa kiyyaa ofitti ol galchee hojiirra kana booda rakkoo natti mataa of seene. Mataa na dhukkube garaa na dhukkube jedhee sodaadhaaba. giiftii yoo si kennan illee wayna mana ixaare Giiftii yoo kenne haftaami kanarra haftaami jedhee galcharee rakkoo hin qabu giiftii kennu. abshir abshir ati hiyyeessa miti bar haftaamii dabarati Eenyuun akkamatiin ijaa aafiyaan alhamdulillah. asli biliis hajaa sirraa qabaa keessan na jalaa kaas borganama Eessarraayi? na beeyta yaa allah na beeyta Wallahi. wallah Eshi biyya kam jirtu? ani amiiraadha na jalaa kaasatin Amiira ta'e taa UK sana moo? ee Baay'ee natti ajamte ta singilii bareeddu sammoo? ayta singiliiti miti ta dabiliiti Ta hiriyaa qabdu takkaame hiriyaa wajjin faa birrii fidaa isin jedhee gisee gargaarsaa sirraa fuudhu takkaat. ee Ta hiriyaa ta'etiin wajjin walitti qabaa birrii. ee Faamiliidha kan maqaa maa jijjiiratte? maqaa baduu barbaadee jijjiiradhe Wallaahi. wallaahi haajaa jajjaba sirraa qabaa waasaabiidhaan borosii barreessaa Waasaappii saniin nan argattu qo'i ka biraa sii kenna piraayiveetii ka faamilii. okay asirra naa wanna naa barreessire baqa tokko Inboxii akka gisee irraa baay'ee argu naa barreessi. hayya sii barreessa Ashi. rakkoon qabu isinitti haa tolu baqa Ashi. Ashi. Diyaasporaa guddoo. Miskiina tiyya maqaa jijjiirattanii Dhiifama. eenyu si dawwale? Dhiifama namaan adda. Namaan adda wala dhiifama. Maal siin jedhan? Urjiyyee thank you. Waan namaan obboleessa kiyyaa nan adda wale. Eessa jira? Gamana jira. Kana maal rafirra yaati? Hanga sa'a kanaa irra fajee yaadee fatiin liivi seena naan jee ture. Innaa isee inni isin dhufne bakka ammoo. Meeshaa itti godhi yoo dhufe. Ati yoo fatiin ta'a isin jedhe taa'atuma bultaa? Ilaanni naan jee hin du'an. Osoo inni asirratti heerumu isin jedhe yoo? Kana oftamma. Hin jiru haa inni heerumu hin jiru. No jechuun du'uu irra si hoyi ammoo natti jaartii lammaffaa heerumuu irra si hoyi. Hin jiru si jammari inni heerumu hin jiru. Osoo jedhe. Osoo jedhe moo waan inni jenniin godhaan. Wallahi. Wallah. Jaalala isaa osoo hin ta'in akka obbolummaa. Maali namni jaalaltiin jirtu zaman ammaa kanatti namni obbolummaa caala wallaahi laazim. Maali? Jaalalli wanti yaamu jiru yoo ati dalagattee dubartii cimtuu taate dalagattee akkasitti nama faayidaa qabu taate namni nusi jaalata. Malee jaalaltii goggootu wanta akkasiin gootu jaalaltiin jirtu amma namni dalagachuu. Akkam? Hin jiru jaalaltii. Jaalaltii barana jaalaltiin jirtu jaalala gubii jalaa gati hin jirtu jaalaltii. Akkam? Maal ol taree lubbuu? Hin lolle ani jaalala gita jaan kana na aarsaniu. Dhiira fi malee kafi qabsiisee si gana jira. Eenyuun? Lubbiyyee. Jaalala si jaallu qeessa wayii sila asirri qibsaa. Si sirba qo'ii ishii mala fidadhe nan dabartuu kokkee keessa
yaa dhiiroo eessan si geessa. Amma fatii naa kasistee naan gaafattu asli. Yeah? Fatii akka malee na godhe dhaabee na bulcha halkan guutuu yaaddisaa. Si keessa dhaabata? Yaa. Wallaahi. Wallaahi. Akkam si godha? Akka nan godhu bifamee qaqaba seetu. Zaabee fixuu hin danda'u. Maalish. Ana rakkadhu bakka kee. Marcos, Ilu, how are you? Diaspora lama dhufe singiliin Marcos fi Ilu keessaa tokkotti si gurguru. Haftaan dhala. Eena gurgur. Kana oofta asli. Carraa fi qaba bakka ijoolleen hiriyoota kiyyaa waan an jedheen hin didanii carraa fi qaba yoo carraan Iluu si fuudhe Ilu yoo Marcos si fuudhe Marcos. Ol galchimee fiidiyoo bani jayin akka ni laalla. Maaliif ol galche waan an si jala dheedamantu? Ni namana jechuun already bakka ni jiraami. Habiibsi oduudhii si lakkoofsa si qaba hin waamta. Kana ooftu. Ati amma lubbiyyee annaa fi lubbiyyee dubbachuu dadhabdeetti kabiraan na gurgurtaa? Walin agarru bara namni dhimmu mageetti walin dhufida malee diyaaspoora na dhagaa waan an jedhu. Yaa akkasuma dhimma kiyya sanii walin dhuftanuu haa. Kana jettee itti dubbachuu qabda silaa. Isuma kanaaf fadhaa beektaan. Ati fatii jaalatte? Yaa jaalalti isaa quxurii 9 quxurii jana fakkeessitee bara. Mee akkam si gooti jaalalti isaa? Jaalalti isaa? Hoggaan sagalee isaa dhageenyu. Ijoolleen dhiiraa shimala akkanaa kana bitadha yoo jaartiin isin aarsite hin buruusitanii mataa isii keessa dhooftan. Hundi keessa warri dhiiraa warri jaartii qabdan bitadha rabbi na nyaatu. Algaa mataa irra kaa'attanii yoo isin quufte kallacha isii dhooftanii addaan baaftan. Eeta abbaatu. Kanoo. Anamma kana haadha seenatiin fara xoofite yoo isin na aarsise. Katti qabattee mana keessa deemta. Bitadha warri jaarsa qabdan hundi jaartii qabdan hundi keessan bitadha. Asliyyee fiidiyoon hin ga'u. Hin ga'u. Gaafsi darbaa yoo viidiyoo cufatte. Alla taayin hin darbin garaa jabaat ana lubbiyyee moo? Thank you Marcosii kiyya mangisti. Naa sirbi mee sirba tokko sirbi ayya. Kan oofta. Amma waan inni isin jiru dhagaye. Akka kan keessaan naa ergita akka jee waan nagarii waan asunu ni qabna. Waan biraa sun ta'in. Innaa isa kan akka malee akka badaa jaaladha. Dhawuu hin danda'u. Gurbaan jaartii qabaatu nolu lama. Yaa jaartii qaba dhiisuu bakka nama dhugaa sirri. Namni maal naan jee beektaa jaartii qaba ilmoo qaba naan jaanan dhugaan seeni garuu. Asii nama dhugaa qaba wallaahi yoo ati beektaa nama tokko beektaa namni kun ajannu already ajantaa miidiyaa nama nu malee. Na yoo ati ni qaba naan jette wallaahi laazim garaa murtiin beekne nabbaati. Hin beeku an keessa diiteel hin beeku gidi akka tachi ilaalu singiliin fakkaatu. Dhiirri bareedaan kun rafeen bulu beektaa shakkii jedhe malee hin beeku gaafa neen. Jechuun adeemsa keessatti amma laal beektaa haasoo namaa kana gizee waa'ee xiyyaa wajjaa shayitanii tolna fakkaatee waa xiqqaa shollee taate. Onneen qabu amma gaafa ani sapiraayizii godhe san xuutmayaajaa fi paantii biti ergiif jennaan didi. Osoo singilii taate bitee fi erga. Saniif jaartii qabaa jettee? Laan jenne shakki jedhe shakki. Waa shakkuun bareeda. Yaa. Barkennaa kana waan singiliin namaa kennuu fi waan dobiliin namaa kennu tokkoomi. Ana malaale osoo akka fedhe dhalaa takka jaaladhe uffata karaa jala gara keessaa kana bitee hin erguuf because የሆነ ነገር አለው ማለት ማለፍ ጃርቲን ትየለ በቃ ከመዱጋ ጃላተሞ ኦቦሌሱ አማርቴት ተዮን አንጀት ሙሽኪላ ከቢር ደሞ ጃርቲ ቀቡ ከዘነምነ ከናሰር ዱበርቲ ወጂን ቆስ እንጂሩ ጋሩ ቆሰን ዳንጋ ቀብ ሃንጋ ቀብ ሲገለ ሎቡይ ሰኒፎ እንዲ ቆሳ ዳንጋ ደብሬ ቀባ እምቤ ቋን እንጀነ ወለቲ ነምቦዚ ምስኪን ትቸገንዳት ናንቺ Jechuun? Ayyaada kiyya kennadhe malee hin beeku hanfati waa'ee jireenya isaan gaafanne.
Inde. لا لما سياسون تين أما تخيان أكما تخيات التوانين الرابي كونسيمون تندا Natti nimin waa'ee nama hamachuun barbaadu. أما تنجام Inni eeguutti dabarsuu heddaa maaliin dabarsuu heddaa akkamitti dabarsuu heddaa kanarratti yaada naa kenni wanti gargaaru waan jimallee hin qamata waan jimaa si ergu. أصلي سلام عليكم Waalaikum salaam. جاتشو وان تكسيفمو أنا عرفا أنا لبوين جاتشو جرودي يا خيسة تكلي ما مديتي سنبيغو تكلي نما اللي خو مدين بيغو إنا أنا فتي إيمو ناسو تنجرو واساب ناسو تنجرو نما كوما تكافي نما سدين نجالة جران Nama kuma takkaaf nama sadii miti nama kuma takkaaf 100 jira. أكن إنا كوني أما تنجامو already بقى جاتشون إخا نما تقو أنا سجالت دي نما تقو نم جالتي جمالا ما أنا سيجالي أنا سجالت دي خلينا نجال نرقو خنا أسويني ملي خنا ويجا كمني أنا فيني ميديا رزادي دم فرجان دا قرني أسوينا هو وانا ريا متي سيجالي كنافو دقيتين جران اللين إن أمانو نمني جارتي كبو كم يدينا سن ميديا رمونتجا جيتين سني لا وانتي تكاشو وانتانو قولي ملي جارتي نكابا دقي Ina mani ati halkan takkallee taatu osoo wajji bultee abdiin kutin. يا وي أكازنا ورشاديرات الدنيا راداب بتي سيتي Akkuma waan dhaabateetti ilaali yoo dhiirri bira leedhate bareedan akkasiin dhalatu. namni bareedinni tasaan qabu sigalee namni ka jaalala see kan ka kabajaa see kan ka bultii teessee keessatti jireenya kee keessa si kabaju ka maatii kee si kabaju ka Inde fiixa si kabaju kabajaa namni akka mucaa kanaatti si kenna eessa jira addunyaa kanarra yoo akka gaaf dhalatteeti. kabajaa jechuun fakkeenyaaf amma already kabajaan amma namni siif himu namni tokko gaafa akka ati jaalattutti si jaalate duniyaa tanarra wanti si hafe abadan numan jiru. Si caalaa si jaalata fatiin. Haga ati na caalatu jaala. Haga ati na caalatu isa beektu caalaa si jaalata. Amantee amanuu baattes. I swear to God. Kamee beekta. Hojiin agarsiisaa jira bar. Hayi bakka naagee. Iidan gamta kaafisa Guyyaa 5. rabbi zai. Duwwaa. Guyyaan rabbii kun hin dhaabbatu asli bannaatis. Guyyaa shambichi moo? Eessatti dhiiduu edda. Ganduma bakka bakkuma rabbi zai haa maal kun? Ummaatee biratti hiddaa. Yaa. Ummaan kee akkami maal dalagan? Yoo hanga jidduu finfinnee deemuu baadde. Qalbii finfinneetti hidhuu si feeti? Wanta meedikaala jechuu haa san minaamin wanta faa jechuuf sanii jechaa yoon deemuu baadde jechuu adeeti. Paaspoortii baafattee fudhattee amma harkatti? Yaa si garsiisu? Haa nan garsiisin na adabaa tiktookiin na jala. Yaa. Okay maaliif jirtaati? Wallaa taa'atuma jira lubbuyye. Jiruun maal fakkaata? Jireenyi nutti hadhaa'ee dhiisimeen dubbatini. Maaliif? Nutti hadhaa'eera baay'ee. Maal jireenyi sitti hadhaa diddiimattee jirta asli namaa rusataa jiru fakkaata. Oromoo giiftii kennuu dida yoo giiftii kennuu dida natti hadhaa'e. Giiftii kannaa fi kaabannaa lishe Oromoo. Isheen kan hin eenyufamu. Baay'ee natti hadhaa'eera amma koofiyaa gattutu qoodanii baxaan marroonyaal. Amma kun xiqqoo takka dhibba kennite natti fure urjii tiyye thank you. Sitti hin hadhaa'in. Oromoo si jaalatti Oromoo muluu si jaalataan asli yadiin beektu malee. Amma nama kuma 500 kunoo taaptaabiin godhanii koppiliinkiin godhanii koofiyaa asirra jirti. Wallaahi asli maal beekaa? Nama hedduu xiqqaa guddaa si jaalata wallaahi asli. Xiqqaa guddaa. Taan kun sooma jabboo duniyaan man qabne rabbi sitti haa kennu kama koofiyaa kennisan maqaan agarre. Wallaahi. Wallaahi nama hedduu si jaalata. Rabbi isaan haa jaalatu. Eshi. Namni laal qabeenyaan duratti asliyyee horiin duratti rabbi fayyaa fi jaalala namaa rabbi nu hadiisu wallaahi namni Oromoon xiqqaa guddaa si jaalata wallaahi naan hangafee. Atillee na jaalattaa? Yaa. Habiibti. Ati eessaan na jibbita na jaalachuma qabda malee gurraattii akka xiyyaati. Anaafati bar guruppii ijaaratuu qabna. Ijoollee gurraattii nu dabalimee guruppii ijaarannee tokkummaa warra diimaa kanatti qabsoofna.
Dhalaa gurraattiin fada nama dawaa dibadee dibadaa asli namni dhalaa. Laan diimatiin gugurraalee waliin nu qabe wallahi. Afoo shaawii ijaaratu qabna. Dhalaa gurraattii dhiisanii jiran dhalaa diimtuu malee amma walii filtara firra kaayee malee sun dhufuu innaa waan uummanni dibatu dibadhee dibadha malee akkanatti namni dhalaa gurraattii dhiisee jira diimtuu malee. Maalesh. Maalesh ruufi. Maal sitti asli? Homaa rakkoon qabu naashuraalii kana wayya. Wallahi jettee? Wallahi. Reegati jetteef wallahi hallayyaan irraa dhigoo kan mataa kee gubbaan bareeda. Waan feete. Akkana irraan jijjiiratin. Jettee? Xiqqaa shaniin gurraacha mee xiqqeeshu masla. Bakka bunaati kalariin kee kalarii bunaati. Gurraattiin hin mi'oofti diddiiman hin mi'aamu. Kan oofti. Gurraattii fi deemtuun garaagarummaa qabaa namni namaas dibannaati. Akkamitti? Gurraattiin marquma lixiiti. Marqee lixiitiif kan bilchaate tokko. Diimtuu noo? Diimtuu jechuun deemtuun daabboon kan bilchaatiin adii bar kan bilchaate hin magaalata. Akkasii amma atii fi dubartiin diimtuun garaagara jidduu keessan jiru dubartiin diimtuun daabboon bilchaatiin ati kan bilchaate sirritti. Maashaallah na faarsite gaa. Atis gurraacha anis gurraattiif na faarsite malee ammas nama diimaa ta'e nan faarsasii galee. Kuna maal fidan dhugaa jiru waan soba jira nama 500,000 kana keessa parsantiin 85 shamarran diddiima gurraatti yoo si wajji yoo 10 taate taa maal jala jirtu. Garuu nama 400,000 keessa si wajjin 10 san faarsee dhugaan dhugaadha dhugaa dubbatanii bakka nama dhiise buluu wayya. Yaa. Namni jechuun namni gurraacha bareedaa barsi jammar. Maali namni diimaan? Gurraachi hin mi'oofti yaa gurraatti nan fi gurraatti hin qabamne. Kan oofta amma anaaf feeti gurraatti fakkana nama gurraacha faarsina. Itti muddi dubbii namni leelaasli. Sitti dhagayame. Yoo akka carraa hireen keessan dhufte si heerumsiisu warri si dhoogaa. Yoo akka carraa hireen karaa keessaa dhufte namni na gaafate manguddoo warra keessanitti ergu akka carraa ta'e heerumuu fedha qabdaa? Warra isaa dura isaan ani. No. Waan rabbii kanaan beekanii nama baay'ee nu dhaggeeffataa jira. Yoo akka carraa ta'e yaa asli mucayyoo hiriyaa teessanii ani bultii wajjin ijaarachuu barbaada. Manaaf barbaada. Biyya namallee akkasiin deemtuun barbaadu. Mana qabaa. Dalagaa qabaa. Jiraachisuu danda'a. Yoo namni naan jedhee na dubbise manguddoo warra keessanitti erginuu heerumuu hin heerumtaa? Ani akkuma ati jette akkuma darsi jee. Yaa Rabbi jaarsa nagayaa fidi. Jaarsa nagayaa fidi ka imaana qabu jette duriyye ka imaana qabu. Yaa Rabbi yaa Allah jaarsa makiinaa qabu ka mallaqa qabu ka mana qabu ka dalagaa bareedduu qabu ka amala qabu ka moluu hin qabne ka borcii hin qabne ka taa'u mul'atu ka deemu bareedu ka haasa'u tolu yaa Rabbi naa fidi. Amiin. Allah yaa Rabbi si haa fidu. Sodaa jennaan illee. Sodaa jennaan jette. Ati heerumnaan sodaa taane baxxaanee irraa gurree uffanna. Kan ooftan ma kun wasli. Taabiyaan galaggaliin. Namni mucattii tana wajjin bultii halaal ijaarachuu barbaadan keessan na dubbisan manguddoo warra isiisitti ergani kaayitiniidha. No farbila. Kan ooftan. Fatii isinirraa kadhanna. Arafaatii irriin isin qabne irra deemtee rafitti isin qabu kanar. Boru walaa garaa. Deemuu feete rakkoon qabu yoo deemuu feete sin rabbashu. Laan mana si argadheetti osoo si wajjin taa'aa oolee buleeyyuu homaa natti hin fakkaatu jechuun Itoophiyaa jirta jedheeti. Yaa asee rakkoon qabu. Guyyaa kana rafaa wale anillee. Guyyaa raftaa akka nama wuccaa garii jirtu moo? Yaa guyyaan irra farra kaayyelle. Maaliif? Fatii eegaa ture bara amma fatiin moodelii fi seenaan jee ture isaa 8tti amma isaa meeqa taane isaa? Sa'aatii 9. Yaa.
Maa seenuudha bere? Beeku sheeritti godhime. Maal isheen godha? Isheen hin godhu. Ijoolleen yoo qaata isheetti goote osoo jiraatee nuun dhoora yoone. Jiruun maal fakkaatti? Jiruun natti hadhoofteerti. Asli kan hin jee wallaahi sirraa bareedee jira asli bannaati. Namni fayyaa qabu waan dhabe hin qabu. Jechuun gara kee kana natti qaawwite akkasi daftee bultii ijaarattu fedhaan. Wallaahi jee. Wallaahi. Jetteeree. Dhugaa. Isnaa waan gootuuf illee takka hin qabu waan isnaa natti hin godhin. An dhugumaan beeka laal. Amala xiyyeeffatee illee sitti himee ture na fakkaate waa xiqqashoo. Soban beeku dhugaa asli. Adumaan beeka beeta. Achi qabees qabita nan beeku. Dhugumaan dubbada dhuguma laala kanuma adimaan deema. Mammaqaan beeku. Happy birthday sii kabajaa umriin kee meeqa? Kan oofta. Keekii tolchuu fi maqaa keetiin. Umrii kiyyan beeku ganama ummati gaafadhee seema. 19 taataa? Yaa niin gaafadha. Allah alam. Meena laali likitti. 19. Niin gaafadha ishee rakkoon qabu. Dhugumaan sitti mammaasa waan ishiin naan jette gaafadhee. Keessannatti mi'oo guddaa ka mana 30 taate keessannatti mi'oo xiqqoo taate asirratti booda namni dullatti siin jedha. Dhagee waan takka siif immoo asli. Guddaan rabbii dhagee waan takkaan seemaa. Eshi. Ilmi namaa namummaan madaalame malee umriin guddatte, bifaan guddatte, qaamaan xiqqaatte, saniin madaalamu nama sammuu qabu biratti sii galee. Warra tiktokii kanatu sammuu hin qabne parsantiin irra caalu 95 maraasa. Namaaf jiraatta asli namaaf jiraatta si jammar qoyati. Mataa keetiif jiraatta moo kam? Innaa eega bultii kee ijaarratte bultii kan kee qabatte